namni booniyyee ol baasee namicha kana jechuudha. Miidiyaan isaa guutuun qaadii qeerroo jaa gaafa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam jirtan nagaa fayyaa keessanii. Jalqaba irratti dhugaa rabbii waan kana irraalee dubbachuun barbaanne garuu waan xiqqishoo isiin yeroo baay'ee wanti dubartii kun dhaabbataallee hin jiru. Alaa kulli haal dogongorri akkuma uumametti ittuma deddeebi'ee uumamu jira. Maal akka ta'e isin beeku. Namni silaa nama tokkorraa waa barata. Yoo dubartiin takka miidhamte, yoo dubartiin takka hamileen cabde kaisa booda irraa barata. Alaa kulli haal wanti kun inumaayyuu baratamaa deemaa jira, waan dhaabbataa jiru miti. Sun akkas isa biraa immoo dubartii miira keessa seensanii dogongorsiisanii waa baay'ee taasanii amma namichi kun dhugaa rabbii yoo akkanatti ilaalanii shaalla ka fuula namaatu hin qabne kuni fukkataan kuni isii hamilee cabsuuf xiqqeessuudhaaf yookiin waa itti haasa'ee waa barbaadee waan san dhabee jennaaniin mucattisan akkana godhe malee namni kun lafumaa ka'ee viidiyoo isii irraa waraabee akkana hin taane. Kana jechuuf immoo wanti kun dhugaa ta'uu fi dhugaa ta'uu dhabuu rabbitu beeka. Sababbiin isaa waan ijaan hin argine waan ta'eef wanti kun feekii ta'uu danda'a hin beekamu. Asumaan inshaallah dubartoonni hundi keenyaayyuu anarraa jalqabee jechuudha rabbi nu haatisu. Dhugaa rabbii daafamaa salphataa fokkataa namaatitu daafama kanatu namatti dhufa guyyaa tokko tokko yeroo ammaa kana suuraa viidiyoo nama wajjin haasa'uu nama sodaachisa. Suuraa maayyuu namatti erguun nama sodaachisa. Inshaallah nama of eegee immoo nama of baasu rabbi nu haa eegu. Rabbi gaditti nullee nama of eegu rabbi nu haa godhu. Taaniif immoo rabbi nu haatisu. Yeroo ammaa kana ka giddiin viidiyoo waraabaa meeqatu jira. Alaa kullaa rabbi nu haatisu inshaallah. Mucattii tana immoo wanta akkanaa kun isirraa hin eeggamu ture. Sababbiin isaa kaayisii akkas godhee fi isiin akkas taates dogongoranii jiranii. Alaa kulli haal dogongora kana beekee nama kana boodarraa deebi'uu rabbiin isaa haa godhu. Hundaafuu maal godharree nama ajandaa isaa barbaada nama yeroo hunda jala deeman dhugaa rabbi waanuma isaa santuu deebi'ee baha. Ustaaza bayaanii fi booniyyee tana yeroo hunda ajandaan isaanii ji'an gahu. Inuma baha ajandaan isaanii amma garuu wanti hagana gahu kun yoo dhugaa ta'ee bahee jiraate xiqqoo waan qalbii namaallee nama cabsu waan hamilee namaallee nama cabsu. Alaa kulli haal inshaallah kun barnoota nama hundaafuu hin ta'an jedhee yaada. Of qusachuun dhiira ilaalanii haasaa dhiira ilaalanii biyya guddatti keessa jira. Amma namichi kun biyya guddatti keessa jira. Tarii biyya si fuudha jedheeni haasofsiisee waa baay'ee taasisee yookiin dogongorsiisee yookiin waa baay'ee wanna jedheeti akkana gochuu danda'e. Inshaallah rabbiin isiifillee haa dhiisu isaafillee haa dhiisu hunda keenya rabbi nu haa qajeelchu.